Guddinee imala badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessinaa Ixaamaa Jorshoomii waliigala raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Leetinaant Jeneraal Biraanuu Juulaatu jedhama. Mootummaa federaalaa hardulee keenya fudhachiisuu fi hulaa deeggarsaa banuuf lolaa jirraam hoogganaa waraana Tigraay fi miseensa Command Post Tigraay Leetinaant Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayettuu jedhaati jira. Biraanuu Juulaam Ixaamaa Jorshoomii waliigala waraana Itoophiyaa yoo ta'u Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayammoo hoogganaa humna ittisa Tigraay tooftaa loltummaatiin Afrikaa irraa warroota tarree duraa irratti argamanidha jedhamee raagamaa fi TPLF Maqalee gadhiisuun gaarreen Tigraayitti galee humna addaa naannoo Tigraay irraa humna ittisa Tigraayitti yoo of jijjiiruun tooftaan Maqalee gadhiisanii bahuun tarsiimoo waraanam Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayeti tooftaan ajajoonni waraana mootummaa federaalaa hordofan istirateejii ajajoota waraana Tigraay irra aanuu hin dandeenye. Leetinaant Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayem mataa finciltoota Tigraay yookaan ammoo Tigraay Rebels Mastermind jedhamuun xiinxaltootaan Jeneraaltichi nama cimaadhaan tarsiimoo lolaa beekam akka itti mo'atan beekam akka itti haleelanis beekan yaada namoota garaagaraatiin